Maali erga wal agarre waggaa baay'ee tureera. Eessa turteeti? Biyyuma kana keessan ture beektaa hojiima tokko kan badaa mul'adhu malee garuu daandii kanarra olii gadi fiigaaras tun argu malee. Maal daandiin kun maaluma keenyadha amma achi gama keessa naannessee as baasee anuma keenyadha mul'attu yoga. Xiqqoo hojii yeroo as keessa hojjedhu hojii daldalummaa kana jalqabeera beektaa. Kanaaf jechanii badaa sababuma sanatti xiyyeeffadhee olii gadi joora malee sin daganne immoo jechuudha. Akkamiidhaan tanitti isheen durii yeroo nu hiriyaa turre sun akkam jirti amma ishee? Urjiidhaan jetta. Urjiin jirti waan jettu maalirra hidhate akkam? Maali waa jaalalaama? Waa jaalalaama anis mucaa ta'u qabadheen jira. Jaalaluma bareedaa keessa. Siibsiitee rabboo kooti fuudhuu fedha kaa? Maal fuudhaa fuudhi gaaganaadha waggaa sadarfan tokko booda waaqayyoodhe fuunaa. Amma ittuma irra garuu jaalala ho'aa keessa irra fuudhuudha. Hojiin akkamree maalirra hidhate? Hojii amma bareedaa dhugaa mana hojii wayiin qaba. Hojiin bareedaa marraa. Anis gaariidha anis kunoo hojii daldalummaa kanan jalqabee eegasii nama baay'ee wajjin wal baree beektaati. Maal daldalta? Kunoo mana nan daldalaa makiinaa nan daldalaa waan akkasii waan argamu kana namaaf nama walitti fideesi qarshiin jira akkoo amma sirriitti fo'aadha malee. Dhugaa abbii walirraa fagaanne malee silaatu hojirraanii hojjennamni hojiiyyuu baay'ee jira karaa kooyyuu baay'ee jira. Malaagaa walirraa fageenyi immoo kun akka nu godhu. Maalaaf been akkasitti yaadne dhugaa egaa ammayyuu la beektaa hojiidhaaf baay'een ariifadha. Mucayyoon tokko biyya bakkee waggaa dheeraadhaaf jiraattee turte achirraa birrii hedduu qabdi. Mana barbaade natti fakkaata. Naa bilbilaa ol ta'ee na cannatti gidduu kana mana guddaan barbaada. Mana keessa jiraadhuun barbaade itti na gaafachaa jirti. Okay ishee immoo manni jiraare? Manni jira xuruutti nu bira maaltu dhibeetteeti mana lama wayiin itti agarsiisa. Na waamaa itti dhageessa itti agarsiisa isa lamaan keessaa immoo tokkoon mataa fidee yaa. Akkam wal beektu kanaan dura moo akkuma carraama wal bartan? Ani hin beeku waan isaa namatti bilbila koo kennan natti fakkaata magaalaa kana keessatti hojii kanaan beekamaadha mitiire. Kanaaf jedhee. Akkam egaa birrii immoo hanga dhiisti? Birrii kana irratti illee biyya bakkeetti dhufte egaa warra akkasii kun hin hamatamani. Tole egaa sammuu akka gootu ani immoo akkaataa isheen itti birrii baasuun sitti. Tole amma wal agartu? Amma wal arguudha qaarra amma bilbileetiin kee bara. Amma moo? No. Okay. Amma hin deemtu qa? Hin deemna amma. Sammuu akka gootu nama gaafa dhattu baqaachuun hojii keedha gin hin beeku garuu bakka deebiitti natti kottu wanta mari'annu qabnaatti. Eegin si bira gee deebi. Jechuun ishee argitee deebitamaniire achitti wajjumarraan wallaaroo olmaan keenya wajjumarraan mana wajjirraan gallaa dhaqiitti deebi asuma taa'iman seega. Tole sammuu. Taali? Jawaadhu waaqa dee. Tole. Sina eega. Eshi. Hello Sifu. Hello sir. Nagaa keeti? Nambar fadhiinti. Maarreen turte bari dhaabbadheen si gaaramti daandii gubbaa. Eeyyee dafii kottu kaa. Ifama hojii wayitti qabamiini. Tole dhufaan jira. Tolee dafii kottu sin eega. Tole. Tole. Nagaadha. Obsaadhaan ta'e? Ana obsaadha. Siifoon sidha? Anadha. Akkamidha? Nagaa keedha. Nagaa keeti? Nagaa anoo sin barreedhiisa. Rakkoo hin qabu. Anoo si eegaan ture hojii wayiitiif immoo nan ariifadhaan ture dheeni. Yoomi galteeti biyya kana yoom dhufte? Dhufuun koo dhiyooma kanadha. Egaa akka waan bilbilaan sitti badaa biyya kana keessan beeku. Kanaaf mana bareedaa isaan barbaada. Mana pirootokoolii isaa eeggate jechuudha. Mana ofii keetiif mana jireenyaa keessa jiraattu barbaadde? Mana jireenyaa bareedaa isaan barbaada. Nu biraa maaltu dhiba jetteeti? Mana gosa kamiin barbaadda? Mana kireessitu moo mana ofii keetii dhuunfaatti keessa jiraattu? Mana ofii koo dhuunfaatti keessa jiraadhu. Mana istaandaardii isaatiin ijaarame barbaadda? Birriin immoo jira. Birrii isaa fi yaaddeenati. Atamma waa'ee manaa ana bira waan gaafattee dhabuu minaamni wanta akkasiin jiru. Wanta barbaadde si guutuu nan danda'a. Garuu immoo wanti guddaan birrii qabaachuu keeti. Birriin jira miti? Isa yaaddeen. Birriin jiraannaan mana ati barbaadde si qopheessuu nan danda'an. Mana jireenyaa yoo barbaadde gara caafii irraas yoo barbaadde immoo gara fuula duraatis fakkeenyaaf gara magaalaatti dhiyaatu si barbaaduu nan danda'a jechuudha. Gosa kamiin barbaaddate moo? Osoo pilaastuu faatiin jechuudha. Gara magaalaarraa fooqii barbaadda jechuudha. Tole rakkoo hin qabu kun waan baay'ee salphaadha. Garuu wanti guddaan maal beektaa as keessatti birriidha jechuudha.
Birrii qabda miti? Isaaf yaadda hin jedhin alaan dhufa fakkaata. Tole rakkoon qabu sammuu waan sin geessa mana ammaa fi mana gosa lama na keessatti agarsiisa. Mana sana keessaa kan sii ta'e filatteetu bitatta jechuudha. Ana bira waan tokko wanti si dhiphisu hin jiru yaadda innis. Tole. No. Deemuu isaanii yaani wanta nani fadhu magatiin qabu hin deemna. Hin deemna tokko. Tole. Yaadda inatti waa'ee manaati waan tokko yaadda. Iftani bagana gaadha. Bagana gaadha. Maqaan kee hodhare? Siifan. Siifar. Hodha seensiin jedhe see kanaadha seen biyya bakka irraa dhufe. Manaan barbaadatte isaan akkamitti bartere? Isa namatti bilbila isaanaaf dallaalaa gaariidha jedhanii. Dhugaa mana waan itti barbaadde fidee masiilaata. Waan barbaadde makiinaa ta'uu mana ta'uu nama ta'uu waan inni hin daldalle hin jiru. Maalli isa bareedin baqqaanis mana bareedaa nutti agarsiiseera. Manicha filadheera. Akkasumas immoo hojii qabdaati. Hojii xiqqoo wayii qaba. Hojii xiqqoo wayiidha malee qaba. Ani immoo ijoollee baay'ee hojii hojjechiisuun barbaada. Innaa waan adda addaa qabadhee dhufeera beektaa waan hojii irratti dokumentii adda addaa jechuudha. Kanaafiyyuu yoo hojjechuuf fedha qabaate. Anallee otoo hin taane ijoolleen baay'een kan hojii dhabanii bakki kana keessa jaanjaan baay'ee jiru. Isaaniin gurmeessanee hojii waan akkamii faadha moo wanticha? Amma akkana yaade hojii warshaadha. Magaalaa kana keessa warshaan jirre jechuudha. Itti yaade ijoollee hojii hin qabne fa'aa ijoollee harka qalleeyyii fa'aa kana gargaaruu waan hin barbaadu fi hunda isaanii hojii kana keessatti barbaadu kanaaf. Maal ijoollee baay'ee jiraam ijoolleen hojii dhabanii bakka bakkee magaalaa keessa jaanjaanii baay'ee jira dhugaa yaada gaarii akkasii qabattee magaalaa keenya dhufu makee fi guddaa galatoomi maarree rakkinaan qabu ijoollee walitti si qabuu nan danda'a. Tole sammuu ijoollee walitti naaf qabe garati safara kanadha. Safaruma kanatti hin dhaladhee guddaadhe. Ijoollee Ayyuub Seenaa jedhamu beektaa? Ijoollee Ayyuub Seenaa kan jedhaman beektaa? Ayyuub Seenaa? Ayyuub Seenaa safara kanadha? Dura safaree kana turan. Amma garuu hin beeku. Ayyuub Seenaa. Beeka. Ijoollee durbaa lama. Beeka. Isaanin barbaadeen ture. Maarri manni isaanii naannoo kanadhaan beekani. Ayyuub Seenaan hiriyoota keenyadha. Hiriyoota keenya? Dhugaa. Akka namatti tola. Baay'ee malee maal jechuudha ijoolleen wal jiraan guddannedha. Ayyuub Seenaa baay'ee wal jaallanna mana isaanii nannaqaa isaanii mana keenya darbanii dhufu. Maatii isaanii biyya alaa jiru diyaaspooraadha maatii isaanii. Biyya alaa turanii ammas achuma jiru harmee ishee fi abbaan ishee isaan lamaantu mana keessa jira. Isaanis jiru? Isaanis jiru. Tole isaan bira nageessuu dandeessaa? Maali barbaaddanii turte moo? Barbaadeen ture. Maal taa'ee rakkinaan qabu sin jedhan bee atillee hin beektu ijoollee sanaan addatti hiriyyummaan keenya dhaabateedha kan nuni sanduuqa wal barre. Warra dhiyootti barteedha sanaan? Dhugaa ijoollee tokko isheen tokko hiriyaa hundee jedhamti. Hundeen dhiisee gara biyya biraa deeme isheen tokko immoo mucaa tokko jaallattee duukaatti. Hin beektati jiru amma hin naxxaa rakkinaan qabu. Tole sammuu. Diyaaspooraa wajjiraa wal barsiisna rakkinaan. Birrii qabu jedhanii isaan. Dhugaa birrii qabu. Maal jechuudha isaan ayyuun faa moo ayyuun faaris nuu diyaaspooraa amma maatiin isaanii biyya alaa jiru mini birrii qabu sirriitti qabu. Haa ta'u dhimma cimaa barbaadde taanaan rakkoon qaba ummoo si geessuu hin danda'a. Tole nageessuu wanta naasofsiisuun qaba. Isaan immoo? Haa ta'u maali rakkinaan qabu gaa kaffalti. Shakin jedhin kaffaltii taanaan. Haa ta'u gaa rakkinaan qabu. Sinaasatanii xumurtani? Xumurreerra nuunoo haala manichaas walii galleerra. Mana naannoo kamidha amma manichi? Manichi kun marfatarraan beektu baatee marfata lammaffaarraa jechuudha. Isa barbaadde isheenii hojiidhaaf. Siiteera amma jechuun manni yoo inni dhabe manni jijjiraaf hin jedhin. Hin taafi maali? Siiteera miti? Rakkoon qabu adeemsa keessa ilaaleen jijjiirradhan taanii taana. Taa baqa ta'ee rakkinaan qabu sammoo amma gara manichaa deemuu hin dandeenya. Tole natti tola. Toles. Hela. Okay, nakami. Nagakidha. Nambarri ani sifadha. Bilbila kee mucaa sila harkaan fudhe. Isuma dallaalaa.
Tole yoo amma yeroo qabaatte daqiiqaa shaniif si barbaadeen ture si arguu hin danda'a? Tole sammuu achumatiin si egaa lafatti wal agarra. Tole kottu. Tole. Ifo. Keenya. Nagaa dhabdi. Nagaa kiidha. Maanni? Maatu ariifattee mana waamte? Imman siyaasofsiisu qaba jedhanii si waamee ture. Waa'ee maalii ture? Dhimmichi dhimma kooti. Akkam dhabeetta? Intalaan ishee seenaa jedhii si gaafadhi. Waa'ee ishees taasisuuf jedhee. Innaa waa'ee diyaasporaa immoo an diyaasporaa miti. An diyaasporaa miti. Jechi jaalallee kootu diyaasporaadha. Jaalalleen ijoollummaadhaa kaasee qabutu isatu biyya alaa jira. Baay'ee ol jaallanna. Jaalallee naaf isa gidduu jiru jaalala ho'aa ture. Innaa intalli seenaa jedhamtu kun jechuudha. Jaalalli kun irraa garagalchatte. Qubna garaan taasee jaalalaanis taasee gati isheen na dhaga'uu diddee fi amma immoo akkati mana ishee nageessitu hin barbaada. Anatu mana seenaa fa'aa si geessa? Eeyyee. Maal sababeeffachuun ani mana seenaa fa'aa si geessaaf? Rakkoon qabu laa ati waan argattu qabda. Ani ishee faana fuulaa fuulatti wanta naasuu qabu jira. Lakkii kanallee dhugaa siif dhiifama naa godhan kanallee gochuu hin danda'u. Ati maal barbaadda? Birrii barbaadda miti? Maallaqa ma barbaadde moo sifan kenna? Lakki maallaqa tun taane kan namatti hafu nama. Seegalee kana ammoo dhaqee mana seenaa fa'aa si geessee akkatti lola seenaa loltu hin barbaadu. Seegalee kanaafiyyuu wanta kanatu dhiisteetii gaarii. Illooluun. An illooluun. Garuu jaalalaan taasaa. Jaalalaan ishee hubachiisuu hin barbaada. Jechi amma bari kun immoo bara qaroomiidha. Kanaaf poolaayitii haasofnee walii galla malee yeroo itti wallalluu hin qabne jechuudha. Maarree kun dhiirri isa malee hin jiru kan biraan jira. Darbiteettis koo kan isheenis immoo kan biraa jaallachuu hin dandeessi. Hin dandeessi turte garuu isheen mataa jaalallee koo irraa bu'uu hin dandeenye. Kanaafiyyuu ani immoo jaalallee koo waggaa dheeraa kanan jaalladhu galteef waan baay'ee isaa wajjin dabarseera bara. Isa immoo dhabuun barbaadu. Si gala miti. Yoo waa'ee jaalalaa beektee na hubachuu dandeessa jedhee yaada. Malee ati waa'ee mana bituu waa'ee maalii waa'ee diyaasporaa waan tokko hin beektu ka. Waan hin beeku hin qabu. Abbaa manaa koo diyaasporaadha. Siif dhiifama naa godhi kana gochuu hin danda'u. Maal jechuudha? Ayyuu fa'aa seenaa fa'aa duukaa akka manaatti hojirraan jiraanna seegalee akka mana tokkotti hojirraan jiraanna. Kanaaf gochuu hin dandeessu. Dhugaa kana dhiifama naa godhi si gochuu hin danda'u. Tole sammuu ishee fageenyumatti mana isaanii nutti agarsiisi. Fageenyumatti si akka ta'e sin dubbadhu bara. Fageenyatti itti agarsiises mana isaanii keessa si geesses wanticha hanumaa seegalee wanta kanatti galee rakkachuu hin barbaadu. Namni maqaa keedha hin jiru. Seenaan hiriyyaa koodha. Jechuun hiriyyaa akka isheen anaaf obboleettii koodhaan immoo akka isheef obboleessa akka obbolaanitti hojirraan wal ilaallaa jechuudha. Kanaafii wanta kana gochuu hin danda'u dhiifama naa godhi. Na hubachuu hin dandeessu. Na gargaaruu hin dandeessu. Maaltu jaallattee hin beektu? Yoo dhibee kee gootu bilbila ishee fudhadhuuti ishee maaf bilbila. Malee mana isaanii si geessuu hin danda'u. Tole sammuu. Haa ta'u bilbila isaanii bilbila ishee qabadhu. 9 14 22 50 bilbiluu fi dandeessa. Amma nan ariifadha gara hojiitti bilbilii fi taasise malee waa'ee manaa sin geessa. Dhiifama naa godhi ishee. Tole rakkoo hin qabu kana deeggaruun keenya ta'a. Haa ta'u ishee jedha. Tole gaafii. Seenaa akka jireenya kootiitti jireenya keenya diigabaar. Obsa. Hila. Obsa. Hojii tokko siif kenna bar. Amma intala seenaa jedhamtu. Beektaani? An beektu? Tole, hojiin kee dallaalummaa waan ta'eef dafiitii intala kana naannaa mana ishee naa baruu qabda bar. Amma taa'insi eega.
Tole dafiitii barinaa bilbili. Ciao. Ayyo. Akkamati? Nagaadha miti. Nan ture moo? Lakki badaan ture. Maal asii ijoolleetu karaatti na qabeetu. Waan ta'e na gaggaafachaa ture. Maal ariifattee na waamte? Faanuu dhiphadhee lafa dhiphirameessi waamee. Maa rakkoo jira hoo? Biiftuun isa kaleessa barii manaa baate manatti hin deebine. Yaada qoo. Isa akka isheen natti maayatti hin beekatu hin beekime waan tokko miti. Biiftuu. Waan tokko illee hin qabu. Mucaa ishee ulfaasa namoo? Eenyu. Maal yaadaa jirtare? Anuu hin beeku. Lafa isheen natti jedhee yaadu hundumaa barbaadeera. Yoo nama mana yaalaa fa'aa deemte ta'a? Mana yaalaa irratti deddeemee gaafadheera. Garuu namni akkasii hin jiru naan jedha. Maal akkan godhu hin beeku. Seenaan hin galle mashee? Seenaan hin galle. Isan dhibbisaara tokko immoo yoo dhufte maal naan jetti. Maal dharee mafallee? Tu akka barbaade jibbitee baduu isheetti immoo natti gaddite dheeyyaadha. Maal akkan godhu hin beeku. Adiraakii fala tokko naaf adi. Maaliif baluu danda'ani kan? Walitti buutaniitu tarii akka carraattu si waa ishee asitanii fa'aa dhaggeessetti? Bakka waan tokko hin jiru. Seenaatti dubbate jechuun seenaanis mana hin jirtu. Maal taateetu hin jedhame. Otollee bilbila qabaattee bilbilaan quunnamuu hin danda'an. Seenaa wajjin kaleessa isaa ture bilbila? Seenaan hin beektu akka isheen baddee. Kaleessa barii baateedha. Amma yoona eessa jirti jedhee yaadare. Maatiin ishee baadiyyaadha wantichi isheen? Ni baadiyyaadha. Gara sanatti akka isheen hin deemne moo beeka. Abbaa ishee baay'ee sodaachisa baqatteedha kan isheen gara kana dhufte. Achiin deebiti jedhee yaadu. Naannooma kana hin shakka. Naannoo fira qabu asii akka carraasuteetti ilaala. Nama tokko iyyuu hin beektu. Maal wayyaare? Maal akka wayyu hin beektu. Si mari'achuun si waamee. Kanaaf dhiphachaa jirtaare? Ni wanta hin godhu wallaahi. Baay'ee min dhiphadhe bakka. Maaloo maan taatum yoona baqa wayii asumaa fira wayii barte? Waan taatu miti kaa karaarratti waan ta'e tokko yoo taatee jirti yoo. Akka mana isheen da'oo geessetti sila? Eenyu. Jechi ittuma siqaa jirti. Maarree rakkina hin qaba maaqa maaloo maan taatu elete yoona baqa firuma qabdee dhima kuma Fira tokko hin qabdu biyya kana keessa ituu fira qabaattee bakkee kana keessa ciistee naan hin argaan ture. Maal eessa deemtire kan fira hin qabne eessa deemtire mucaa garaatti baatte? Natti fakkaatu garuu. Rakkii isatti kanaaf dhiphachuun hin barbaachisu. Keessi koo akkasaan jechaa hin jiru. Waan ta'e taatee malee isheen mana dhiistee hin baatu turte. Nama tokko akka isheen hin qabne beeka. Fira akka isheen hin qabne beeka. Namatti hirkattu tokko nama tokko hin qabdu biyya kana keessa. Nama kan godha jettee yaadu tokko hin qabdu. Akkamittiin guyyaa tokko guutuu bakkee turti. Barbaaddeetta safara fa'aa nama gaafateetta ollaa fa'aa. Gaafadheera. Iddoon tokko yoo nafne naannoo kana keessa. Bakkeetti waan tokko taatee ta'a jedhee yaadda. Maaltu waa taate immoo namni dhaga'u. Kanaaf itti hin dhiphatinatti. Kanaaf dhiphattee sagaanis dhiphattee dandeessaare. Tole sammuu ati nama beektutti naa himi. Maal kun rakkoo hin qabu. Laan nagaamatu waan ta'e. Kennu. Kamata. Kam. Nagaadha miti. Nagaadha miti. Ilta. Nagaadha. Inni qolee irra kooti buustee yaadeen ta'u. Anoo lakki. Haal beektaa diyaaspooratti gadda dhufte sanatu immoo rakkisaa jira. Maal? Amma immoo mana seenaa fa'aa moo maallaan jetti seenaa kennaa beekaa dhaqii mana seenaa fa'aa addanaa baasii nageessitaa naan jetti. Naanni mana seenaa fa'aa immoo beekta miti reetu hin beektu seenaa. Beekama. Seenaa kam? Seenaa keessa seenaa keenya. Mana keenya. Mucaa tokko. Kanaafuu? Mana seenaa fa'aan baruu barbaadeetti amma immoo mana beekta jettu sana hundumaa isaa lafatti na dhiisifteetu. Waa'ee kun mana seenaa fa'aa muna gaafachuutti kaatu. Kennaa beekaa kennaa bira deemii naan jettu. Kan seenaa fa'aa bituu barbaadde? Kan seenaa fa'aa bituu barbaadde ta'e naan galle. Lakki maal kanaafuu maal haa tuttere? Kanaafuu mana seenaa fa'aa kennaa fa'aa irraa dhaqee addanaa baasii barii kottuu nageessitaa naan jettu. Maal hin danda'amu ittiin jedhee raama. Maal agarree ni turre misir? Mana seenaa fa'aa dhaquu ishee. Mana seenaa fa'aa nageessite anaa lakki hin danda'amuun ittiin jedhee. Anoo kennaa etuu nuun hin beekin irratti gurgurfaman. Lakki waa akkasii tun taane ishee dhimma kan biraa seenaa barbaadde ture. Wal jiraa wal arginee haasaa ture. Wajjinaa softaniitu. Wajjiraan haasana irree. Maayette irreeti. Hin danda'amu jedhee. Mana seenaa fa'aa ittee kun amma gudiina kaawwatte. Maal jechuudha dhuftu mana baruu barbaade taanaan dhuftu rakkoo maalii qabare? Seenaan barbaadaatte seenaan immoo hin jirtu biniire. Rakkoon qaba maal taaree dhufti seenaanis haa dhuftu ammastiin haa bartu hin jiramte.
Oyyaa. Rakkoo qaba. Mana baruu barbaade taanaan keessummeessinaan no. Ta'u rakkinaan qabu ta'e. Amma isheetii dhaqii sarraa fuudhatte isa inni sarraa baratte. Kennaa beekaa kennaan hiriyaa keetii beekaa naan jettu. Hin taa'an jedheen naa dhaqii isa gaafadhu jette. Naani akka isheen si gaafatte anaan natti nimne garuu. Dhaqii barii mana seenaaf ammoo barii kaffaltii immoo qaba natti fakkaata. Okey si kaffalti. Okey maali rakkinaan qaba arftu. Arftu. Si kaffaltee mana keenya bartii. Ani amma waa'ee inni hojii isaa hin beektu ni ati isa inni daldala. Dallala. Obboleessa koo garuu mana gurguramu qaba. Mana gurguramu miti laa. Anamma mana kennaafa mana seenaafa kennaarraa addanaa baasii dhaqeenii mana isaaniin bara. Kennaan seenaan baraa naan jiru. Kennaarraa immoo mana seenaafa addanaa baasii naan jiru. Mana seenaatti agarsiistee qarshii argattaa jechuudha. Maal rakkoo qabaraa dhuftu mana bartootas qarshii kee argatta. Eeka kun salphaadha bare ani atatti faan kan attamitti natti dhiboofta. Garuu maaliif ture kan isheen barbaadde? Atoo rakkinaan qabu ta'e meeshaa. Garuu mana isaanii mana keessa yoo dhufte rakkoon qabu miti. Rakkoo qabaadha maaliif ture garuu kan isheen barbaadde? Ani isaan beeku. Anamma garuu mana nan fida si bilbilee man fida. Safara isaanii sana meeshaa. Rakkinaan qabu naaf bilbileetti. Nan kaasa amma bilbilu. Maafariitaati mucaa? Maafariitaati. Amma rakkinaan fidoo dheena haa dhuftu ture. Dhufti maal rakkoo qaba? Rakkinaan qabu jechuun seenaan mana hin jiruuf hin dide malee sila kan akkoo. Seenaan hin dhufti gidduu kan hin dhufti. Dhuftee afartaa. Haa ta'u. Seenaa hojii wal barbaadanis ta'uu danda'a gaan beekamu maaliif akka isheen dhuftu. Rakkinaan qabu waareema booda dhuftu. Naa amma akka gootu ati waa'ee dhimma keenyatti gaafa deebinu ollaa fa'aa gaafachiisirra deebiiti. Iddoon hin gaggaafachiisiin hin qabu karaa makiinaa yaadu jedheen malee. Maali rakkinaan qabanis immoo nan laalaati akkuma ta'u goona bakka. Nan ariifadhaa siin bilbilaa gara manaatti gala obboleettiinis qofaadha waan na ta'eef. Haa ta'u bakka ani ariifachaa hin jiru iddoo ta'e immoo naqee ilaalee deebi'a. Haa ta'u bakka achi jabaadhu. Bichiisa kanaadha. Manni seenaa gosa kanaadha. Kennaan akkanaan jedhetti isa kanaadha. Hooseenii waan barbaaddeef itti maddu nan deema. Isa kana? Isa kanaadha manichi. Kaffaltiin immoo yeroo mul'atu haasofna waa'ee. Rakkoon qabu. Yeroo dhufasu. Yeroo baatu naa bilbili gaa. Tole. Geessan dhufe? Geessan dhufe? Ogaa. Aisii kee talaatee dhufte kaa? Geessan dhufe kunoo amma barri isaanii balbalaan ga'een dhufe ol galee ga'een dhufe. Wal dubbisanii ture? Wal dubbisaniiru ta'e hin beeku anootti kennee man dhufe mana isaaniitti agarsiiseera ammaanan godhatti agarsiisee birrii koo fudhachuu qofaadha. Okey akkasi? Birrii siilaatti kaa? Maa inni birrii seenna dhibaa jira manaan maallaan jette beektaa kuma 100 keessa galeera naan jette. Kan keewoo? Walitti qabeen fudhadha hin jedhee. Birriin keewoo? Sitti hin tolu? Baay'ee baay'ee. Kana booddee naa ta'e amma dhiisatti. Hojii takkaa hojjedheera. Hojii takkaa moo hojii akkas natti tole argee hin beeku. Maali utuu yeroo hundaa warra itti dhuftu kana daldalan jettam nuti tola. Siilaatti kam ishee? Maanni naa kenniti nati kuma 100 galeeraa naan jette. Amma birrii koo 100 qabda kaa? Naanni qabaanii isarratti qabaa naan jette. Kuma 100 dheengadda galtee naan jette. Inni kun immoo inni mana seenaafatti geesse immoo kaffaltii biraa qaba gaa. Akkasi? Maalumaafiyyuu nyaatamteeti. Maal? Intalli diyaaspooraas miti. Waan tokkos miti. Maaliif? Maal jechuudha isheen fayyuma seenaa barbaaddeedha malee kan ishee waan teettu dhugaa isa dhugaa. Dhugaa? Naaf nan sila hin jedhee sila kana wal agarree haasaa turreeni.